hojii mootummaa kan qaba jala dhiigaa roonidha. Bakka taa'oo bakka nagada qabdu ilaala himaa nuti ni humna gada akka keessanii nagannaa oboleeto. Maal mi'aawu si fuudhu naajii biraan oola. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوتو تكيني كبجم وكم جرتو نجي كيساني فيادا سينا 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 مي هندو كيسان سينا شيرغودا وليف إرغا وليف ددبرسا حراس دفين جرا سينا سينا شيرغودا دفا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جي عندفتن سينا 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 حرفا لفا أجائبا نسنا قرسي سوديم لفا أجائبا فين كيس أسمر راني سنجا قرسي سلالا كان أراكن أجائبا جتشو كان دوري ولد دفا 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 شير قدا أسمرة لا لا أسمرة 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 قلالة لفميكا كفايو جرا قرتني تك كاري دبشان يكوني تك لما سدي أفوري شاني جاها جتشو تربا جتشو لفا تربا كمرقا جرتني دفا دفا والياماقا دفا والياما لفتي أرجع جرتن كن هندي كان يسنيف كبار يسنيفين كوبيسة جرا كان هندا يسنوم من بتشودن دنيا ما نسنينيو هذا تلالا من يكون منا كله سناجر سيسه كان كيس سرت سندا وتشيسه سن ديفهم سجلين كي دعما ماجرا سجلين كي سند دعما ماجرا بريتك كورك سجوتك أو ساكن مي سجلين دعما ماجرا تول إرجع سجلين دعامة فيه لا واني سني كوبايو جرورة كاميرا ني سرت سني مول لتامي أرجتني تك لم سج أفرشن جاه تورب لفتور باتو سنيف كوبايو جرورة دفع شيرغودا نمني كمني تك إرجع سيني بودا نسرتي موان جرا بلبلان تنفكاتيجا ورّي كليسا بكي تجرت كوني بكي قرسيسا جرت كوني باديا دا لفا بادياتي باديا مال الرانو قرسيفتا باديا راو قدان جرانو تي مقالت تقلوف نونجا چاتر تر باديا متني لفتي مقالة كنو أرقو دن ديسن سرتي مي سرتي نسنا قرسيسا كليسا لفروان ترافي حرقا أكسني في ملة فين كن وسرت بيسنا قرسي ساجرا أسيتو بادي هذا قاتي ميك صاحبة قاتي جنا نسرتي ما شير قودا نمني هادفو نمني هندي بكتكا دقوكم أسيقا دلالا كرا قدا اسفالتي قدان كران قدان غورو بهو غرانان جرا جچو مغالان قدون مغالا اداتو تيسو فنفنه كيسا بكا كنا جچو
maaliifin kana jechuu danda'e asiin dirree xayyaaraati aeropoortiin asiin jira dirreen xayyaaraa jechuudha lafti kun egaa booleedha boolee intarnaashinaal bakki jaamu as kanaafuu isin hin dabrini dafaa sheer godha namni haa dhufu eeysa kuni boolee bulbulaadha asii achiin ammoo bakka mukkeen jiru kuni gara abbaa shaameeti duubaadhaan karaa isfaaltii guddaatu jira gooroodha garanaan ammoo duuba kanaan aeropoortii asiin biyya alaa gara barbaadan asumaan duuduu dandeessa akkasii dafaa lafti argaa jirtan kun hundi gurgura laalamma lafti tokkoffaan kan fuula keenya dura jiru kun argitanii kaaree meetira 500 kuni kan itti aanu sanillee 500 kan itti aanullee 500 ka irraa gadi san ka isa jalaa kaaree meetira 200 hundinuu gurguraaf ta'a jechuun kun hundinuu akkasii warri gartee bilbilee akkanuma nama jeeqoo osoo hin taane warri dhugaadhaan lafa bitatu lakkoofsa keenya achirra keenyee jirra heeloo jechuudhaan abbaa lafa kanaatiin wal isin qunnamsiifnee piroosesa waan xumuramuu qabu hunda xumurree akka lafti maqaa keessanitti deebi'ee keessan ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Kana goone jechuun Oromoo Finfinnee keessatti baay'ifne. Oromoon bakka adda addaa fagoo baadiyaa keessa taa'ee Finfinneen kan Oromooti jechuurra Finfinnee keessa taa'ee Finfinnee keessa jiraatee Finfinneen kan Oromooti hojii waan nama boonsu jechuudha. Isin gala dafaa sheer godhaadhaa gatii isinitti himna meeqa akka ta'e lafti dafaa ani 200 didee dhufe gaafa jijjiirama 200 eessa jira lafti rabbii yeroo kana gara baadiyaa sa yoo ta'e malee ziyaad hay gurba maali jirta مليون ميجا مليون سديف كمري بشن كاري ميجا كاري دبل ما في فرتم مليون سديف دبشن كنو وان نمني واي مليون هساجر اسين كما دبل ما جتن وني كما دبل ما शेर को nama yaama gatii isaa isinitti himna achi booda daddabaana nama yaama أمن بالبلين أجا والرب شوية قال لك أمن بالبلين لفتي أرجع جرتان كون هندي لفة غرغراتي tole ni eegalama nama 500 guuta dafaa 500 erga guute
in jarjarina akka gatii isinitti himna. Gara kana waan kuma dhibba keessaa baanee jirra gara kana. Boolee keessatti hin barbaadin. Aboon bilbilina aboo namni maaluma ta'e. Amma bilbilina akka maal taatan? Osoo asirratti harkaa jirtanii bilbiltanii. Okay, jara keenya ni eegallamma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya kabajamoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan. Okay, lafa jalqabaa kanarraa eegalla. Lafti argaa jirtan kan fuul. Aboo hin bilbilina rabbii jaan bilbilina. Lafti gartee fuula keenya duratti argamu kuni kaarameetira 500 jechuudha. Kaarameetira 500 abbaan gaa miliyoona 17,000 garuu irraa gabbu'ama. Isinii galee irraa gabbu'ama. Lafti argaa jirtan kun hundi kan abbaati jechuudha. Kan abbaa tokkooti miti. Lakki mana mitini lafa jechuudha. Isinii galee kan fuula keenya dura jiru kun amma kaarameetira 500 lafti. Gatii ammoo kan abbaan jaa jiruuni miliyoona 17,000 jechuudha. Maallaqa Itoophiyaati. Garuu irraa gabbu'ama jechuudha. Inni akkas jaa garuu irraa gabbu'ama nuun jee jira. Abbaan bitatuu fi yeroo abbaan bitatu nutti dhufe abbicha lafa kana qabu walitti finnee yeroo san waliin dubbatan gatiin irraa gabbu'amaa jechuudha. Akkasi namnummaan gartee dhugaan bitatu dhufnaan jechuudha. Akkasi akkamii gatiin ni qaalee kun egaa jara keenya lafti gara boolee bulbulaa kuni akkaan qaaliidha. Maaliif diyaaspooraan akka jirutti kan biyya alaa jiru naannoo kana dhufee kan qubachaa jiru jechuudha. Garuu gara keessaa sanitti abbaa shaamii sanitti gatiin xiqqoo gabbu'a. Akkasuma gara gartee xarafa Finfinnee akka gara Oromiyaa, gara Laga Xaafoo, gara Burraayyuu, gara Kolfee Qaraniyoo, gara Furii, gara sanitti gatiin dhugaadha gabbu'a. Isin galee amma hardhaa fi boru kaboolee kana waan jira waraabneeti keessaa baana. San booda eessatti deemna? Gara Furii deemna, gara Burraayyuu, gara Laga Xaafoo, gara Galaan, gara sanitti deemna. Amma lafti gara Furiitti xiqqoo gatiin gabbu'a. Gatiin akka boolee kanaa miti. Akkasuma gara Koflee kanallee Koflee Qaraniyoo namni beekte yoo jiraate. Kofleen gaa xarafuma Finfinneeti. Amma Kofluma ta'e bakka Finfinnee jira, bakka gara Oromiyaa jira jechuudha. Achiin xiqqoo gatiin isaa gabbu'a. Isin galee amma gara warri 100,000, 200,000, 500,000 laftiin jiru warri jettan ni jira. Gara Koflee Qaraniyoo san, gara Galaan san, gara Laga Xaafoo kana ni jira. Isin galee achiinis Oromootu jira, baay'inaan kan jiraatu Oromoodha. Lafa bareeduudha, bakka bareedaa. Achiinis gatii bareedaa argachuu dandeessan. Garuu naannoonni kun egaa naannawa booleeti. Aeropoortiinis dhiyoo kanatti jira. Asiin magaalaadha gaa. Maal jeetin isin hima magaalaa fi baadiyaan tokko. Kanaaf gatiin isaa ol ka'uu danda'ee jechuudha. Amma ati naannawa kanatti yoo xiqqaate kaaree 200 miliyoona 14,000, 15,000 kanaa gadi hin jiru. Miliyoona 10 ol malee miliyoona 10 gadiin hin argatan jechuudha naannawa kana. Isinii galee amma manni kunilleen
kaleessa isin agarsiiseetiin ture. Argitanii mana xarafaa san ture jechuudha. Manni kan irratti ijaaramee jiru gaa mana gaa keessa isaa guutuu waan jira hunda isin agarsiiseetiin jira kaleessa. Manni kaara meetira 250 soddomni tirfiidha. Gatiin abbaan jiru lafaa fi mana gaa lafa manni irra ijaarame kana gatiin isaa miliyoona 17 fi tuqaa 5 jechuudha. Isinii galee akkas wanni akkaan qaalii naannoo kanatti lafa manni gaa ijaarsisuun hangis mara maallaqa guddaan fixu. Namni garee waan itti fakkaatu manni waan maallaqa guddaa fixu itti fakkaata. Sanii miti. Ka maallaqa guddaa fixu lafa malee ijaarsi manaa hangis mara miti. Akkasii akkuma isiniin jee argaa jirtan lafa kana gaa kun hundi gurguraa. Warri bitachuu barbaadan lakkoofsa achirratti maxxansinee jirra. Lakkoofsa saniin nu qunnama abbaa lafa kanaatiin wal isin qunnamsiifnaa jechuudha. Isinii galee warri lafa abbaan bira hin jirre maal jettanii as jala waan hin taane barreessaa jirtan abbaa waliin dubbanneeti callifneetuma lafa namaa akkanumatti kaameraa irra qabnee waraabnu seerri nu nayyamu biyya kana si dhorka si galee lafa namaa kana callistee waraabdee gadhiisuu hin dandeessu si galee abbaan nutti himateeti gurguraa gatiin isaatis kana nama bitachuu barbaadde fidaa ni gurgurra jenneen abbaa waliin dubbannee walii galtee abbaa waliin isinii gala waan illee nas ta'a kun akka argaa jirtan kuni haarisa jechuudha. Ka eegu maal jettanii eeyduu ka eegullee nas jira jechuudha. Akkasii jara keenya kana fakkaata gaa kana isinitti jira miti yeroof kaara meetira 500 miliyoona 17 jaanamichi irraa gabbu'ama abbaan bitatu san yeroo dhufee nu wal qunnamee abbaa walitti finnee waliin haasawanii ati irraa gabbu'ama jechuudha. Hanga kanaa mitini gadoofee gabbu'ama. Lafti gaamma boolee kana keessa beeksisaa jirru warroonni gartee biyya arabaa keessa jiru maallaqa xixiqqaan damoota xixiqqaan hojjechaa jiru waan bitachuu danda'ullee natti fakkaatu garuu warri biyyaa gaa bitachaatuma jira. Ammaas achiin manneen argaa jirtan kun hundi Oromoo keenya kan diiyaaspooraa biyya Ameerikaa irraa dhufeetu bitachaa jira jechuudha. Akkasi mee hin bilbilinaa ka wayi warri gartee lafa 500,000 miliyoon takka miliyoon 2 akkasiin barbaannaa kaatiimaa jirtu kun gatiin akka malee guddaadha warri jechaa jirtan sirriidha gudda gatiin. Kan gatiin gabbuu ammoo ni jira garuu naannawa kanaa miti. Wanta kun isinitti hima amma booluma kana keessa tahee gara san jechuu gara abbaa shaamee lafti ni jirti. Lafti ni jirti wanta kun isinitti hima garuu kaartaa hin qabu. Isinii galee kaartaa hin qabu akkamitti bitatta lafa kana yeroo bitattu abbaa lafa san qabuutu jira. Abbaan lafa san qabu warra gartee duriiti lafti kun gaa seenaa lafa kanaa namni beeku ni beeka. Lafti kun duriif manneen kan irratti ijaarame kun hundi duriif maal turte oorata turte. Ooruu Oromoo keenya Shawaati. Lafti isin argaa jirtan kun hundi warroota gartee duraan ooruu san qabuutu warra hafe jira. Isinii galee lafti inni isin jechaa jiru kun gaa kaartaa hin qabu akkamitti bitatta lafa kaartaa hin qabne kan akkaataa itti bitattu jira. Akkami lafa kana ni deemtaa abbicha. Abbicha lafa kana qabu abbicha ooruu kana qabutti dheeyita maal goota namichi kun siif gurgura yeroo siif gurgure maal godha akka ilma guddifachaa lafa kana ilma kiyya guddifachaa kanaafiin kennee jira jee farramee sii kanna ati oo maal goota lafa san maal qabatta waraqaa akkam qabatta bakka kaartaa waraqaa akka gartee abbaan kee kasi guddifate sii kanneetti waraqaa san qabatteeti ati suuta keessatti
deemtee qarshiidhaan kaartaa itti baafachuu dandeessaa jechuudha. Isinii galee akkasi. Lafa akkasitti bitamu immoo kan kaartaa hin qabne kana gatiin isaa gabbu'aadha. Gatiin isaa kan akka amma miliyoona 17 maal jennu kana miti gatiin gabbu'a. Kaara meetira 500 gara miliyoona 3 fi miliyoona 4 waan akkasiitiin ni argatta. Isinii galee akkasi akkuma isin jeegaa lafti akkasi kaartaa hin qabu garuu waan gaarantii ni qaba. Isinii galee abbichi lafa sana isinii gurguru abbootii lafa kanaa abbootii ooruu kanaa duriiti. Akka ilma isaa guddifannaatti isinii dabarsa lafa isinis waraquma san qabataniiti fuulduraaf kaartaa itti baafachuu dandeessanii jechuudha. Akkasii walii galee akkasii lafti asii gadiin argaa jirtan kun hundigaa kunis kaara meetira 500 kan itti aanus 500 lamaan kun gaagatii waluma fakkaata. Kan achi gadii itti aanulleen kan sadaffaa xiqqoo kanaan hudhameen jira. Kan gadii san kan jalarra jiru san argitan gama xarafaa kan manni qorqorroo akka goojjoo irratti ijaarame san sanis kaara meetira 200 gara miliyoona 13 akkana jaaniini garuu irraa gabbu'ama sanillee. Akkasii gaa naannawa kana manneen illee ni jira. Amma mana ani irra jiru kana gadi kanuma kana wal fakkaatutu jira. Manni gurguraa jechuudha. Argitanii kan ani irra jiru kana osoo hin taane kan xarafaa kan irra ijaaramee jiru manni kaara meetira 250 keessi isaa gaa bishaan hawwaa qaba jaakuuzii qaba jaakuuzii miliyoona 2 waa hin bitamee jira. Akkuma kanaati manni ni argitanii keessi isaa gaa waan ajaa'ibaa fakkaata jira. Yoon isin galche mana malikaatu fakkaata. Mana malikaa fakkaata. Malika jechuun kiingi. Mana kiingi fakkaata. Qasrii fakkaata jechuun manni keessi isaa akka ajaa'ibaa kanatti kan manni ijaarame gatii meeqa jaaniin miliyoona 45 meeshaa qaqqaalii kana waliin jechuudha. Akkasii gara Adaamaa sanillee ni deemna. Gara Adaamaa sanillee deemnee isin agarsiifna. Gara Furiillee bakka isin barbaadan hunda ni deemna. Mee eeysaa akka isin garsiisuu barbaadan mee isinis yaada keessan. بسم الله ديفما في أمين ترى مي إيش كان سينغرسي سوبر بعد مي بكا كمي أداما دمو
Oromiyaa keessa moo Finfinneedha moo mee Burraayyuu tole hayyee mee yaada keessan isinirraa illee dhaga'uun barbaada. Eessa mee Sabbataa Adaamaa deemu Adaamaa eessa mee barreessaa eessa wayyaa lafa Oromiyaa keessaa moo eessa Adaamaa lafti meeqa Dirree Dawaa Harar Adaamaa Jimmaa deemu Okay, Adaamaa hedduun keessan Adaamaa jechaa jirtan inshaallah Adaamaa torbaan kana keessa ni deemna. Kan Adaamaa illee isinitti agarsiisa Sabbataa Adaamaa. Okay, Sabbataan asuma rakkoon qabu. Okay. Burraayyuu kan kaartaa hin qabne meeqa itti baafattaa kaartaa? Okay, Finfinneen gaa kanuma. Okay, hedduun keessan Adaamaa Burraayyuu jechaa jirta. Dhugaa dubbachuuf gara Adaamaa fi Burraayyuu san lafti akka asii kanaa mitini xiqqoo gatiin gabbu'a. Inshaallah gara sanillee deemne ni waraabna. Laftoo Lagataafoo okay bareeda Lagataafoo illee deemuuf. Kamiliyoona 17 baasee bituuf maa waa abadan jiradha hangas miskiina baay'ee jiru. Dhugaa dubbachuuf kan gatii kana hunda baasee bitatu numa jira jettan numa jira. Kun hundi nama laal akkanumatti warra kanarraa bitee irra jaarrate. Lafti kun hundi waan sin ajaa'ibu oorata turte duraan. Ooruudha kun hundi ooruu Oromoo keenyaati. Waan isin ajaa'ibu ammallee lafuma akkanaa gad jechuudha. Oorataa jira ammallee ooruu beektan miti. Ammallee oorataa jira asii gad. Oorata Oromooti jechuudha. Hin bilbilina dhiifama wajjin hin bilbilina. Oorataa jira ammallee ooratuma Oromoo keenyaati. Warruma santu gaa lafti adaduma manni ijaaramaa deemuun magaalaa tahaa deemtuun abbootiin oorataa sanillee lafa san gurguratanii jechuudha. Nama meeqaan beekaasi kan ooruu bal'oo qabu garii lafa san gurguratee garii mana itti ijaarratee garii amma duubaan ciisee mana kiraa isaa mana tokko kireeffatee mana tokko kiraa kennatee maallaqa sassaabbachaa jira. Tokko immoo keessa ciisaa jira jechuun miila. Akkasi. Dunia dawwaara. Wanni gartee nuti lafa bitadhaa Finfinnee keessa amma lafa bitadhaa jennee isin waywaannuuf lafti dhugaa dubbachuuf guyyarraa torbaanirraa ji'arraa waggarraa gatiin isaa dabalaa deemee jechuudha. Sigalee lafaa fi mana har'a gatii isaa gaafattee torbaanuma tokko taa'iiti itti deebi. Yaa 300 dabalatee jira yaa 500 dabalatee jira.
kenna jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan mee gorsa tokkoon isin gorsaa. Gorsa kiyya kana isin fayyada jeetii yaada. Hiriyaan kiyya tokkos jira innilleen gorsa isiniif qaba. Sirriitti na dhageeffadha. Warroonni biyyoota adda addaa keessa jirtan akkasuma warroonni biyya Ameerikaa, Kanadaa, Austraaliyaa, UK, Jarman biyyoota gurguddata keessa warri jirtan akkasuma warri gartee biyya Arabaa keessa jirtanis ni jirta. Warri maallaqa qabdan warri Suudii keessa jirtan, Dubaay, biyya alaa ta'e biyya keessa ta'e biyyoota addunyaa kana hundarra warri jirtan waan tokkoon isinii dhaama. Warri maallaqa qabdan baankii keessa yookiin warri maallaqa awwaaltanii irra teessan wanni inni isinii dhaamu maallaqa keessanii lafa bitadha. Isinii galee Finfinnee keessa haa ta'u, Adaamaa haa ta'u, bakka fedhe haa ta'u lafa bitadhaa booda sheenuuf teessanii jechuudha. Warri gartee sodaa qabnaa yoo lafa bitanne immoo gaarantiin hin jiru lafaa fi mana bitanne kana booda lolaa jira biyya keessa rakkoo irra buuna maal jettaan kuni soba. Namni qabeenya keessan tuqu hin jiru biyya keessatti dhugaa dubbachuuf hangaan inni harkatti jechuudha. Kunoo Oromummaa keenya jechuudha. Kan mana bitatee nagayaan keessa jiraachaa jiru. Isinii galee kanaafuu maallaqa qabdan maallaqa san baankii keessanii baankii maallaqa saniin daldaluurra lafaan bitadha. Tokko kana. Bilbiliin adiifama tokko booda irraa bahuu fi yeroon irraa bahee naa bilbiltanii wajjin haasawna rakkoon qabu. Ammaaf hin bilbiliin amee dhaabbadha. Akkasi inni lammadaa warroota biyya Arabaatii galtan Suudii tahee, Dubaay tahee, Qatar tahee, Bahareen tahee, Kuwait tahee warri achii galtan akkuma achii dhuftanii lammada immoo taariba gara Suudii kanatti hin deebiina. Maallaqa xiqqaa qabdaniin kootaa biyya keessatti waan akka suuqii xiqqoo takkallee maan taane banadhaa biyya keessatti maallaqa xiqqaa qabdaniin dalagadha. Dhugaa dubbachuuf isiniifillee dhiyeessuu hin danda'a. Suudii irraa warra galee warra gartee nuti mana kireessinee fi mana suuqii wahii bannee fi biyya keessatti nagayaan daldalee nagayaan naggadatee jiraachaa jirutu jira. Warra nuti qubsiifne jechuudha. Isinii galee waa hunda meediyaa irratti finneen dubbannu nuti. Waan keessaan dalaynu hedduutu jira. Isinii galee waa hunda fuuneetuma immoo meediyaa irra hin finnu. Waan gartee callisaniituma meediyaa irratti dubbachaa oolanirra waan gama keessaatiin godhan santuu harka dhibbata akka caale jechuudha. Rabbi biratti isinii galee akkasii warri biyya Arabaatii galtanii biyya adda addaatii galtanii hojii hojjechuu barbaadan hojii akkamtu biyya keessatti gaariidha maallaqaan qabu kana maaliiniin hojjedha warri jettan rakkoon qabu nu bilbila yaada isiniif kennina waan irratti hojjechuu barbaadanillee waan isin baasullee biyyi ormaa ni gaha hanga yoomitti biyya ormaatti fiina hanga yoomii yaa kalba yaa kalbi yaa wasakh yaa haywaan hanga yoomii nuun jechaa jiran hanga yoomii sagaraa arabaa miicaa jiraatan biyya keessan keessatti dalagachuu akka biyya arabaa dalaydanitti ni dandeessanii jechuu barbaadeeti akkasii
akkasii warroonni biyya Suudiitii mana hidhaa keessa turtanii achi keessa dararamtanii waan biyya gartee ittiin galtanis hin qabne dhiyoota na gargaarsa isiniif hin godhe jee warri sanillee naa bilbila warri naa bilbiltanillee ni jirtanii inshaallah anillee waan guddoollee isinii godhuu dadhabu warra gartee biyya Suudiitii galee waan ittiin galuu hin qabne immoo transporteeshinii kanneen fi biyyallee xiqqoo lallaalee nagaan gara biyya isaatti ni galchinaa jechuudha. Isinii galee akkasii kan lafaatis lafa hangumammaatti boolee keessa isin garsiifna malee gara Furiitis ni deemna Adaamaa ni deemna bakka gartee Oromoof ta'u bakka gartee lafti illee gatiin isaa itti bareedaa ta'e wanni guddaan maali wanni ilaaltan nageenya ilma namaatiif wanni barbaachisu akkaan nageenya bakka ganda nagaya qabu ganda nageenya qabu ganda gartee jireenyaaf ta'u laalleeti lafachiitii sabbootii lafaa waliinis dubbannee gatii erga adda baafannee waan tokko qulqulleeffanneen booda akkasitti isiniif dhiyeessinaa jechuudha. Kana yoo yaada qabaattan isinirraa illee fuudhuun danda'ame namaatu asii argachaa jira. Okay, dubbachuu dandeessan warri yaadallee kannachuu barbaadu firiidha ni danda'ama. Dursa waan malee ayyee kaameraa malee waan dubbachuu kana sayye ayyee. Okay, erga warri dubbachuu barbaadan yaadaas tahee tole hordoftoota keenya kabajamoo har'aaf viidiyoo keenya har'aa asumarratti xumurra viidiyoo birootiin walitti deebina nagaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi